maqaa keenya iddootii balleessaa jiru. So inni ammaa kun namoota hamma kanaa namoota muraasa kanaatiin baalee madda olaabuu deeggaruudhaaf yookaan immoo madda olaabuu qe'ee amma qe'eerraa buqqa'ee re'oonni isaa fi gaalonni isaa oofamanii muka qabatu dhabee jiru sanaaf nama amma kanaa ta'anii taa'u naanaan inumaana dhiba. Sababni isaa rakkoon amma achitti argame kun rakkoo hunduma keenyaati. So Oromoo hundumtuu namni hundumtuu bakka jirutti communitiin maqaa saba kanaatiin dhaabbatee jiru. Communitiin maqaa uummata kanaa fudhatee dhaabbatee jiru. Saayitii kana waa'ee madda olaabuu isa yaachisne yoo ta'e waa'ee keenyarraa dubbachuu hin qaban. Waa'ee keenyarraati haasa'uu hin qaban. Eenyummaadha inni kun. Rakkoon Oromiyaa keessa qaxxa baay'ee jira. Garuu warroonni akkasii kun yeroo warra akka waan walloo warri akka waan madda olaabuu rakkoo keenya keessaa kaafa fillu inni kun eenyummaa keenya. Namni muraasni amma kanaadha. Madda olaabuutti rakkoon uumameenaan dhufnee teenyee jirraa jedhee taa'uunsaa qaanii guddaa. Hormi taa'ee nu ilaalu akka nuti itti jirru quba qaba. So dhaamsi ani dhaamuu qabe dhaamuudhaatiif dhufe namoonni as jirtan communityidhaatiifis dhaamsa dhaama. Community biyya garaa jira. Ameerikaa jira, Awurooppaa jira, Awustiraaliyaa jira, Ingiliz jira, Jarmaniin jira, eessa jira. Communitiin kun saayitii kana laga rakkoo kana uummata kana ceesisuu irratti qooda kan hin fudhanne yoo ta'e dhaatiifi maqaa keenya waamamuun wanta isa barbaachisuuf hin qabu. Maqaa keenya waamamuun dhaabbata maqaa keenyaatiin dhaabbate. Maqaan keenya moo Oromoo. Oromummaan inni ammaa kun immoo isa akka nuti lammaffaa maqaa barbaadaniin akka isaan nu waamanitti maqaa keenya hundumaa nurraa mulquudhaaf isa deemamu. Manattuu du'aa jirra. Bobaa jalatti mormi dhufee nu ajjeesuma kana nurraa dhowwuu yoo dadhabanii. Uummanni kun amma dandeettii olchee wal bushuu qabaan dhaamsa kooti. Sinirra turuu kootiif noof galcha. Garuu namni muraasni waan ammanaadha. Waa'ee madda olaabuudhaatiif dhufee gattaa'ee jiraachuunsaa baay'ee sirrii miti. Akka kiyyatti sirrii miti. Walitti dhaamaa amma danda'amutti dhiibbaa karaa hundumaa yoo geggeessan gaariidha. Kun eenyummaa keenya guutummaatti nu barbadeessuudhaa dhaamsa jedhuun dhaamuudhaatii fi abbayee noof galcha. Yoon karaarraa maqe dhiifaman siniin jedha ulfaadha. Mana keessa jirranu isaan mana ofii keessaa buqqaaniiran qabeenya isaa keessaa baaniiran namni as jala dhufteettu adda loomii 50 nama tokkotti ba'aa taati namni hagana waan kijiban qabne waan dhugaa tokko osoo xiqqaallee ofii waliin qabatee waan san saa kanarraa qabee nu galcheeti hawaas tan biraan nu ba'a. Akkuma gaafa tanaan dura gargaarsa kutaa kamiitu naannoo kamii irrattuu hirmaataa turtan Rabbi jazaa isinii haa deebi'u waan isiniin jennu hin qabnu. Anjaarsi du'aayii makadhataaf awwala du'aayiidhaan bane nama maqaa maakiitiin kenne san Rabbi barakaa isaa haa godhu. Hajaa isaa Rabbii walitti haa qabuuf. Gaafa ilmi namaa buqqa'e Rabbiin isan buqqisin. Mee namni Rabbiin nan buqqisin jettan ammallee jala kana daftanitti hatantamaan hundi keessanuu akka awwala waan Jafwaan kana osoo hin taane wanti nu barbaannu akkaawuntii sanirratti namu waan danda'u erguudha malee giftii nama hojii hin qabdu. Kuma kuna Allahu Akbar. والله مبارك رقطار رامبات وقالوا ما خلينا ما خدني ابشر Abshir. Ayyee meerreqa. Warri maali jettanu nageenya jechuudha amma kana. Keemiidha maali warri jettanu warra kan biraati malee nu keessaan inni nageenya hin jiru. Ummata keenya ummata madda olaabuu qe'ee qabeenya isaarraa ummata Somaaleetiin buqqifamedha. Jara keenya asaalfannu itti hirmaannu dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf abbaan barbaade dubbachuu yoo dhiise dubbachuun ni amma arrabni nu keessa jiru jechuudha. Ummanni kuni kaleessa maal godhaa turan bakka gargaarsaa akkamitti hirmaataa turan akka waan yaani kale jennee dubbachuu hin dandeenyu. Kanaaf hadhammoon immoo ummata buqqee kana waan dandeenyu bira dhaabannee jajjabeessuu qabna. Isinii galee bakkee wal tokko tarii rakkoo walirraa qabaachuu mala waan biraa jiraachuu mala kun waan biraati. Akka ummataatti garuu waan dandeenyu ummata keenya buqqeef qabeenya jaraarraa buqqaan silaa akka ummanni Harargee yeroo buqqa'u sanatti warruma ummata Harargee buqqisatiyyuu ammas achiin naannee ummata kana madda olaabuurraa qe'eef qabeenya jaraarraa buqqise waan ta'eef silaa akka Itoophiyaatti akka Itoophiyaa o'ee
gargaarsa goone sana gandi hundiyyuu tirmaatee gargaarsa gochuu qaba. Kan kaleessa uummata Harargee buqqises uummatuma kana. Kan buqqeessu uummata Oromooti. Kan addaasii naannee uummata buqqises uummatuma kana uummata Somaaleeti. Isinii galee gar tokkoon karaa mootummaatiin isin jira buqqeensi kan jedhu hin jira. Asiinis immoo liyyuu haylii Somaaleetu olitti seenee jedhan. Kanaaf sheer godhaatii waan dandeessan immoo godhaa nu agarsiisaa jabaadhaa mimi. Galatoomii Mubaarak galatoomii hikmaa dubbisaa yeroo takka Mubaarak itti deebitaa. Kama isin afaan illee dubbadheeti. Sagantaan kan maakiitii deemu jira sirriitti beektaa. Waan kana wal jala oofnaa maakii asin nu deebisaatii nuti haasawaa keenyaa fi buqqeeqa mootummaatii fi dhumarratti hunda raggaxxaa keenyaa asitti deebina. Dhiifamallee dhiifama wajjin. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aile maqaa maakishaati maqaa kuma kudha shanii galtee jaalala. Maqaa maakishaati hikmaa eenyu jedhe Hikraa Ibrahim. Faamilii Billaacha guruupii irra teelegiraama isiniifin banaa achirra risiitii galchtanaa hundi keessanuu. Saabee torbaatama ka jedhu 1,126 jedhee barreessaara dhaggeeffadha. Namni saabee jedhamu 1,126 jedhee barreessaara. Namni immoo boorii jedhamu 1,160 jedhee barreessaara. Akkaawuntii lama lama akkaawuntii. Kunoo. Hello, mube. Yeroo tokko isin martinuu carraa kennaadha dhaggeeffadhaa. Waan ajaa'ibaa akkasumatti turi bakka lamatti na dabalaati. Iluu Naayamaa Oromoon hundi waan ajaa'ibaa dhageettanii yeroo tokko iluuf gurra kenna sagantaa keessan hundi keessan akkasuma qabadhaa na dhageeffadhaa isin jechuufi tokko bakka kiyya kana nam tokko eenyu nu jala abbamaan abdii nu jala bu'ee jalaa ta'u abbamaa abdiitii bakka lama barbaada. Okay, adda baasaa Mubaarak thank you. Adda baasaa yaa. Sirriidha kun lamman. Abbo Jamal laal akkaawwantii. Kabooriin barreessaa jiru sirri. Aki. Hello sitti ergee jira mi taree fuusan. Kabooriin barreessaa jiru sirri. No qoy. Yes, Ergee. Hello sitti haa. Ergine. Mul'ata akkaawuntii gosa lama barreeffamaa jira jala keenya waliin dhahamaa jirra walitti qabuun keenya maal fayyada adda baasuun dirqama. Kunoo. Mubeetti ergaa ilu koi mube na dagai mube hundi keessanii haga sagantaan iluu dhugutti Oromoo waan ajaa'ibaa dhageessanii. Anaa fi Nasruddin Portland irraa $500. Maashaallah. Tumarratti Liyaas Boonsaati $500 ni edha. Maayitti anantu ergaa hayyee turtii gaarii siin taatu. رب سلام كيف ودو رب سلام قلت ورابه مدى بريت كبرى مدى مالين جت مدى يلا جرتا عمرتين $1 كومتو كوجت ما شاء الله رب Kana kumatu رب سيعمل كيف amartii galchaa وروني وامنا يلا وراتن كوتا سينا Amartiin inni dubbatu sen Okay, kaisini barreessa jechuudha $1,000 kaisini barreessa. عمرتين رب سيعمل كيف كبرى another مدى ميت بابا إلي تو قدر باجولة ورا $1 غودا قديلا يروح على دعاء غوتني